namni isin bira hojjetu maal naan jeeni beetani bilbilee micootana bakka waan takka jeeni hojiirree kalee hin seenne akkana boochii bakka of jibbee jettee anni sodaadha yookiin immoo bakka hojii kana akka dhiistu naamin jee ay micoontu niyaabo aarteetuma boocheeti akkuma ifa jeesettee yaaddima waan ifa jeessu kana bakka of wanti etteeti malee yaabo biiftuu nama hojiiti carraa takka kannii fi jeetiin abbaan hojii sun nama gaariidha baay'isawee bakka haalli isin keessa jirtu na sodaachisaa jira ani nama maatii qabu boodatti gaafatamaa ta'uun barbaadu yaa maakii micootana bakka ani danda'u naan jee yaabo carrumata kannii fi bika deemtuun qabdu yoo isinis bakka dalagaa kanarraa micootana bakka haalli isin irratti jirtu nuti sodaataa jirraa maatii qabna ka'ettan bika isin irra buutuun qabdu mee dubartiidha barandarran buutu yaabo bakka carraa takka kannaa fi jeetiin akkasitti kadhadheef jechuu waa hunda isinitti himuun qabnu na akkasii bakka dhaabbadhaarraa wallaahi bataam yaana anillee bika isii bu'ee wallaahi anis bika isii bu'ee ijoollee wallaggaa kabajamtoota ijoollee warqii gootota hundi keessanuu yoo isitti aartanii jiraattan dhiifama guddaadha leencaa fi wallaggaa ijoollee wallaggaa kabeekuutu irraa goraa jiran kana makmaaksa oromoon qabdudha because ummata jagnaa namni leencatti way fiigaa leenci qabsi godha akkas jechuu barbaade leenca jechuudha isin tuqamuu hin dandeessan isin ummata guddaadha ummata jaalatamaadha kanaafuu dhiifama guddaadha akka ummatatti wallaggaanis arrabsamuu qabdu kutummaan takkaa akka ummatatti arrabsamuu hin qabani kanaafuu ummata keenya dhiifama isin gaafannaa miciyyoon hojii si haa hojjettu dhiisaadha oromoon akkana wal cunqursuu wal kuffisuu hin qabnu yoo balleessees teessanii gorsadhaadha loladhaanii malee ofirraan darbinaa micoon tun haadhan qabdu abbaan qabdu nama takka obboleessan qabdu obboleeyyan hin qabdu waan takka hin qabdu akkoo isii takkitti sunuu nama guddaadha bakka fi nama of beeku miti akkoo isiin qabdu gaxarii keessa kan jiru jechuu nama takka hin qabdu jechuu saa nama hin qabne kanatti saa fira hin qabnetti akka firatti ta'ee fi akka haadhaa ta'ee fi kan waliin dhaabbu ture isinii fi nutiiti waliin micootan dhaabbachuu turee fi yoo kati duudlu ta'an yoo ka arrabsinu ta'an miirrisi badaata wallahi ammas micoon tuni nama miidiyaaf illee haarawa biftuun gaafa dura dhuftu fooloon qabdu ture gaafa na bira dhuftu yoo arkitanii jiraattan sinigalee amma isin arrabsamuun isii ka duraati ilaala namni loluun miidiyaa irratti ajandaa ta'uun isii kuni ka duraatiif jechuu arrabsamuu tana namni arrabsamuu bare nama akka ani dhaqaadha amma arrabsamuu waan bareef isinis dhiifama godhaaf gootanii jirtanii fi ammallee hin arrabsina kana booda isinis ittiin deebitu kana booda dogongortee yaa biiftu namni maqaa wallaggaa qabatee dhufee yoo si arrabse maarree wallaggaa maarree harargee maarree arsii maarree shawaajee yoo si arrabse muyit namni tokko wallaggaa bika bu'uu hin danda'u ummanni wallaggaa ummata guddaadha ummatni shawaa ummata hayyuu guddaadha ummanni harargeetis akkasuma hundi gootota hundi beektoota hundi isaanii tokko jechuu kanaafuu dhufanii si arrabsanii blog muyit goota malee sababa nama tokkootiif nama lamaa itti ummata kabajamatti bu'inii kana booda hojii kan keetirraa agul hin ta'inii viidiyoos bobba'aa hin dalagini hojii kee hojjedhu ummanni arsii hundi ummanni oromoo kutaa 11 goota ana biratti ana ilaalcha maakitti hundi anaaf goota khalees ninja arras ninja hullum baneegaa jagna caaludha kutaan 11 ana biratti tokko ran caalchisu ana shuguxii oromoo kanaafuu jiyaa biftuutiya kana booda namni si arrabsu hin jiru maaliif jennaani bakka dhiifamatti amanan uummata guddaadha uummata dhiifama beekuudha garuu tokko dhufee maqaa sana yoo si arrabsite maybe kabraa ta'uu danda'a isaan keessaa dhalachuu baasuu danda'a dhufee maqaa sana si arrabsuu danda'a muyitiif buloo godhi malee ummanni jimmaa onaan jaan ummanni na kofalchiisaa bara hundi ummanni keenya hundi anaa warkite maanoo na xoyisiisu barbaadan annama maanoo xuquufi miti hundi ijoolleen oromoo kutaa 11 goota isiniin jeetin jira guys ana biratti hundi goota dhumatti hundi goota wallaahi wabillaahi ande jimmaa ijoollee mootota gootota wallaahi amma dhagee ani ummata ani isinii gad ilaali isinii olii miti ani ummata xiyyaaf akkana jeetin deemalaan የኔ ቤተሰብ የኔ ህዝብ አከነ እንስኒ ጃ አከነ ሲን ረጀቹ እንደው አቅሙም የለኝም የኔ ህዝብ እና ቢፋቲያ ሆጂ ከንኪ አመዲ ቀዶቲ ፈጠረ ከኛቴ አመን ዚባከይ አከስ ኛታ ከኛ ዱ ፈጠረ ከኛ ዱ ሆጂ ከወጀዱ
hundi isaanii dhufanii sirraa habitatanii ijoollee Oromoo walitti Oromoon wali buunis wal fadalaxuunis wal ajjeesanii gumaa walirraa kafaluutinis dur jirti waan sirraan baatee miti. Kanaafuu ati kana booda waan akkanatti seeninaa أيه الشيء سين والله متجون توان وبتشو قبض والله وبالله أنا يسيتي همين قبض قرط كوين جرجرت كو قبض نجران بدفتي وادو بتشو ميرا جولما ميرا درجة قمة تكاي تجرنا دفتي بتتتتي أمي نمني مو فولو يسيك أبتو خنان يسي مدالا نبيت عم فيو يسيك أبتي ديمتو خنان يسي مدالا بقى namni follow qaba jechuun waa beeka jechuu miti. Namni hedduun silaala jechuun waa beeka jechuu miti sini galee hin hubanne amma isin hin jarjarti laal. Jarjara wayii qabdi wallahi hubadhaa. Hammeenya qabaatteeti miti. Waan jettu hin laallattu jechuun. So amma kana booda barumsa siita namni gubatu malee hin baratuun waan tokko si galee. Namni ibidda takkarra gaafa labtee barata jechuu. Kanaafuu amma kuni barnootaa jechuu barbaadeeti. أيه ما كشاف ولا تومي باركتي كان دور اللي أتوان كان ستي ميرات ما كنت كان دور سندين تري قالوا بعد بريد وان تو أكو ما تيجي ترجع مدير رام برتني كان دور وانا كان اللي جرى يادن تري تاري دامون وفي أسناء ديرا وفي ساتس مالك ميت أسيو في دي غارس يوم في دي دوم سابروسا ميت أما راسين برتا غاري راغرو جزيم دمو وانو دم برتو namni kamiyyuu wal እናትነት ማለት haadha jechuuni addunyaa kanarratti perfectidha. waan hundaanuu jee waan yaaduuf so intalatiyyaa obboleetitiyyaa jee kanin yoo rakkattees bikuma hundatti si waliin dhaabbadee si hojii fajaaja'uuf jechuu tokkoffaa gantummaa keessa akka seentu anaa gantummaa keessa seenee takka namni gantummaan na himatu argitee beektaa miidiyaa kanarratti. Takka maakiin ganda kanatti buute namni naan jee takka argite. Anaa amantii keessa seenee waaqee argite. Anaa nama arrabsu argite. Anaa namni na arrabsoo. argeera. Gizee namni na arrabsu anaa miidiyaarra boo'ee namaan na arrabse jee post godhuun argite. Argite. Saniifuu osoo na jaalatte waa'ee naan jigoodhu jala deemta si galee maaliif jennaan amma tokkoffaa ummanni Wallaggaa ummata keeti. Ummanni Shawaa ummata keeti. Ummanni Harargee ummata keeti. Ati intala Oromoo kutaa hunda takkaati. Dhagee. Ummanni nu balleessite yoo jee still ummata laal nama tokko afaan yoo banillee irra laalin baalageen hunduma keessa jirti. Akka ummatatti immoo nu balleessite dhiifama nu gaafadhu yoo siin jaan ቪዲዮ ሆጀቴ የምን ገስት ላይ መሄድ ነው የምን መዞር ነው የምን ካን ድርቀማ ተቆቶኮ እንጋፈቹዳ ሚ ኖ ወይ አናማ ወለጋ ለፈከኛ ማኪያቲ ወለጋ ምትነምና አንጆ ይወዱ ፈነድሩ አዳበቱ ማሊፊ አኒ ሚደማ ወለጋቲፍ ሀረርጌ ታዬ ነመዱበቱዳ ሚደማ ወለጋቲፍ ሚደማ ሸዋቲፍ ነመ ካይሮ ታዬ ዱበቱዳ ጋቦ መንኪኝ ከወለጋ ዶሜ ወለጋ መሆን ወንጀል ከሆነ እኔም ወለጋ ነኝ ነመጄቱ በቱ ትሬዳ ወለጋ ፊ ሌንጫ ከቤኩት ራጎራ አይት ከነጀቹ ማለቹ ኡመታ ወርቂ ኡመታ ሌንጫ ኡመታ ዲኒኑ ኮፊሱ ደደበ ኡመታ ጀቻ ነማቲ ሚቲ ወራኒ ሳን ደደበየቹ ሶ ኡመታ ወርቂ አከና ዲፈማ ጋፈቹን ሲቦንሳ ሲከሪ ኡመታ ወርቂን ኬሳ መዲቴ ዲፈማ ጋፈቹን ያኮራሻል ወለጋቲ የዲፈማ ጀቹን Humaa si aarsuun qabu gammaduu qabda. Garuu tokko kana keessatti eenyummaa wanti isaa tokko agarsiisuu barbaada. Namoota akkasii sana osoo hin ta'in balleessitee taanaan viidiyoo hojjetteeti laal. Biiftu ganaallee waan akkanaa keessa hin seeniin asila waa'ee gandummaa keessa hin seeniin osuma ta'e viidiyoo hojjettee uummata kiyya kabajamaaf jaalatamaa isiniif balleessee ani isin na ol jirtan ani isin gadi jiraetta. Because ati uummataa gadi uummataa ol osoo hin ta'in. ሲሚቲ ሞቱማን በየቡልቹ ኡመታ ገዲ ሞቱማን ኡመታ ኦሊንተው አገር እንኳን የሚያስተዳድር እንኳን አንቺ አይደለሽም እና ዱጋን ሲማማስ ጃለዱፍ ስራንጎር ዱጋ ጊዜ ሲሜ ስሮይታ ስራዩን ዲዲቤን ስሮይቱ ቢፍቱትያ ከናቦዳ ዋና ከና ሄሶነ ጆሌ ወለጋትሌን ሁንደ ኸይሰኑ ኢሰን ኸበጃ ኢሰን ጃለዳ ያቦ ፕሊዝ ሚጮን ሆጂ ሲያወጀቱ ሆጂ ሲ ዱጋ ረቢ ሰበበ ኢሰን አረብስተኒፍ
bakka itti aartanii jirtanii teessa waan taateef itti aartan waan ta'eef dhiifama godhaafi dhiifama walii godhuun immoo guddina malee xiqqinaa miti. Isin uummata gootota nutis isinis hundi keenyaa tokko gandummaa keessaa baha. Isinis dhiifama godhaaf gootanii jirtanii fi ammallee hin arrabsina. Kana booda isinis asbira dhiifama siif sirreessa akka maatii keessanitti akka aadaa keessanitti illee isin lameen wal taatanii wal jaalattanii wal fuuna erga jettanii isin lameen wal taatan booda maatii keessanitti dheeyxanii ati maatii keessatti dheeyxee himtaa miree akka nama miidiyaa tokkotti immoo guyyaa itti ol fuutan nu himuu baatanillee waggaa hanqana boodaa inni roomaantikanyaa suuraa suuraa fiqirii kaatan sun roomaantikaa itti yaaduun ganaa itti yaaduu akka aadaatti ta'e inni akka aadaa laallatteetuma osoo harkaan hin tuttuune manguddoo ergachuu. Isin immootu isa hammayyaa ka godhaa turtan suura miidiyaatti argaa ture sun jechi keetiif suurichi waliin faallessu. ittiin biyuu manaa guddifachuudhaaf TikTok irra baheen teenye ammallee kino ijoollee Wallagga na ajjeesan biiftuu balleessite miti uummanni hawaasni Wallagga hayyuu fi beekaa gurguddaa qaba isaan baanii narratti dubbata malee namti akka anaa TikTok irra taa'ee biiftuu akkasii goona biiftuu ati akkanatti dubbata mafti dubbachuu nan qaba bar gastii irraan gad na buuse miti dibililliqii baasan jechuudha nama kuma kudhan fida gastii kana barbaadee jenna akka isaanii ajandaa namaatiin odoon ta'in fuula kiyya oriijinaala. Sini gale amantan kan mata demo ala kibbati mane intala lenjatan dalchi lenjatan dalchi ilmu